Jarsummaan afaan xaasaa kan dura ijjee kana godhe tokko maaliin jeenaa ni mul'ata mi ammaan tana furdoosaa qaceeloo mul'ata Faraan Mahammad ayyee egaa waaw fataa qabdii jiim kisraa qabdii way ajaa'ibaa dhufu deemaa sitti laalaaka tabaasaa dhufe irra barreeffama qubee tabaasaa dhufe kisraa wajjin kisraa yoo dheereessine maal goona jenne dhaabaan ni qabdi kisraan laalaame wajii jechuu deemna silaa jiim kisraa qabdu dubbachiiftuu jii jennu tana laala jii jennu tana kisraa yoo jiraattee dheereessu feene yaa tuqaa lama qabdu suknaa wajjii dhufe jenneemi garuu arraan tana fataa dheexee silaa jaa jechuu qabnu kisraa fuunee asiin finne wajjii jennee dheereessu deemnu maddii keessa laalla haaree isinitti himte waniin kana ja'uuf sagantaa barurraa eegallu keessa bal'inaan adda facaasne maddaa jechuun maal jechuu bakka meeqa jirti akkamiin maddaa taati sadarkaan isii maal jechuu quraana oguu qaraanu namni gizee qaraaqo inshaa taka wajii arab jee gizee qara'u maalii akkas godhuu danda'e takka'o wajaa jee gabaabsa takka'o ammaas takalaalee jirra insha jennee dhaabna inshaa jennee dheeressinaa harakaa meeqa inshaallah barurraa laallaa bal'inaan qaceelloo laalla egaa qulfiin sagalee dubbachiiftuu ja'amtu qulfiin quraana keessatti hogguu qaraatu tolchitu sagaleen sii toltu sagalee qalliftee qaraa akkamitti akka qaraatu inshaallah san keessa laalla namni tokko hogguu sagaleen qara'u quraana qara'u sagaleen karribamtu jira maashaallah jee waladdooliin jee akka qara'u jira waladdool sagaluma tanaahu inshaallah maddii tana keessatti hogguu qaraatu sagalee ta'e yadaloo bareedduudhaan baasuu akka itti dandeessu inshaallah san keessatti isin garsaa booda wabillahi tawfiq ammaaf na hordofaa kanu ayyee wajii jennee dheereessu deemna maddaa kisraa qabdi tun suknaa qabdi ilaala wajii jennee dubbisu deemna asitti suknaa qabdi dubbachiiftuun kisraa yoo dheereessuu feene maatu boodaan dhufa yaatu boodaan dhufa yaa tuqaa lama qabdu garuu asitti tuqaa lama hin feenu ta tuqaa lama hin qabne gooneeti goflaa baasneef egaa asitti yoo harakaa maddaa harakaa jaatana maddaan tun harakaa jaati taakka lama 3 4 5 6 sabbarinaan laalla kanaafuu maddaa harakaa jaat duraan jira yoo maddaa harakaa lamaatu yoo jiraatte maa'a jennee dubbisna hamzaa qixxuun kophaa teessi kan biraa asitti kisraa jira aliif suknaa qabdii alii suknaatu maal dabarsiti dabarsuudha sagaleen wajii agu jennee harakaa jaagoonu kana maddaatu duraan jira yaan tun mataasit fakkeenyaaf gabaabseet isin lakkaa'u taakka 2 3 4 5 6 yaa wajjin jaa sagantaa barurraa ilaalla ayyee wajii eega jenne maaltu duraan jira maddaa duraan jira hamzaa qixxuun kophaa dhufti bika tana laala wajii'a hamzaa qixxuun kophaa dhufte wajii'a jennee dubbisna maaliif kophaa dhufte kisraa jira kisraatu
dura isiitiin jira. Deebi yoo Kisraan Hamzaa qittuu duraan jiraatte yaa gubbaa keenya jenne. Yaa gubbaa keenya jenne. As gubbaa akka keenye as gubbaa kan keenye yaan tun ifiisiitiifuu sagalee dheertuu biraati taati. Sababa kanaaf Hamzaa qittuun sila as gubbaa irra taa'uu qabdu. Fakkeenyaaf yoo akkana taate yoo akkana taate Hamzaa qittuun ji'a yoo jenne Hamzaa qittuun tun as gubbaa teessi. Jiim seeraa madura laalletti Kisraan yoo qubee isii dura jirtu wajjin jiraatte Hamzaa qittuun yaa gubbaa teessi. Hogguu dubbisnu ji'a jennee dubbisna. Ji'a Hamzaa qittuu fataa wajjin yaa gubbaa irra keenya. Garuu yaan tun jiim kisraa qabdu Hamzaa qittuu duraan hin jirtu. Hamzaa qittuu duraan waa lamaatu jira. Hamzaa qittuu fi jiim jidduu waa lamaatu jidduu jira. Jiim aliif sukunaa qabdu. Hayyee ammallee seera madura laalletti yoo qubeen isii dura jirtu sukunaa qabaatte Hamzaa qittuun kophaa teessi jenne. Kun sira jiraachuu baate hayyee kanattis nuun taane. Egaa seera lammaffaa yaa gubbaarraan akkan teenye aliif sukunaa qabdu tanaatu dhoorkee yaan Hamzaa qittuun akka kophaa teessu nu ajaje. Hambiraa qubeen isii duraan jirtu ammas qabxii lammaffaa qubeen isii duraan jirtu tatti madaallu maddaa qabdi. Waan qubee yaa aliif maqsuuraa ta jennuun qubee yaa ta tuqaa lama hin qabne aliif sagalee a hannitu waan maddaa qabdu jecha Hamzaa qittuun dura sira teessu. Dooniin guuttee jirti jettee doonii fakkaatimi. Dooniin guuttee jirti garagaltiiti bu'aa jaaniini karaa Somaaleetiin karaa biyya Arabaatiin. Ogguu dooniin guuttee jaan Somaaleen nama laalaniituma akka gabbataa boorcee qabu gabbataa akka kiyyaa kana ni baasanii akka kiyyaa kana bootaa guuttatan kan akka kiyyaa kana. Yoo nama ijoollonis mormana qabaniitu namaan ulee na godhataniisa akkasiin na dhiisan. Nama gabbataa hagite deemu zirgachi godhaa deemu maal godhan? Fuudhaniiti gabbuusan doonii irraa bishaan keessa gad darban jaan. Wayi rabbi nagaa baasu. Wayi warri karaa biyya Somaaleetiin deeme mashaqqa harkee deeme jaa. Wayi carraa isaanii. Qoonqoo barbaadummaa tanuu hunda qaba. Hayyee kanaafuu akka doonii saniitti Hamzaa qittuu tana waan guuttee jirtu jecha maddaan tun dooniin guuttee jirti agarsiisti. Kanaafuu fuuneeti asirra lafa gad darbina bishaan keessa gad darbina. Tun bishaan beeyte. Kanaafuu waji'a jennee dubbisna. Waji'a sakandii 6 dubbachiiftu asii duraan wanti wani agarsiisu dubbachiiftu Arabaa Kisraa'ii habbaa 6tu jira jechuu agarsiisti. Hayyee kanaafuu maddaa waan duraan jirtuuf akkana goone qabxiin lammaffaa kana waan garagaraatiin isinitti himu jira. Hayyee qabxiin sadaffaa Hamzaa qittuun kophaa hogguu jirtu kan jenne keessaa haa gowwaa nuun yaa aliif fataa qabdi nuun fataa qabdi kisraa qabdi yaan sukunaa qabdi maddaa qabdi sukunaa qabdi maddaa harakaa 4 qabdi yaan maddii harakaa 4 qabdi taasii tunis harakaa 4 tun harakaa 6 sadarkaa dubbachiiftuu 6 ibsiti tun ammoo dubbachiiftuu 4 ibsiti. Hayyee egaa laala hani aan jeetiin dubbisuu fedhe qabxii tana bal'inaan laal
tunta irraa goolabbiiti. Tunta irraa goolabbiiti. Hanii'aan jeetiin dubbisuu fedhe. Hanii'aan hamzaa cittuun fatatee ni qabdi. Hamzaa cittuun fatatee ni qabdi. Ayyee qubee laatiinittiin isinii barreessaa. Hamzaa cittuun eessaa akka teessu natti himtan. Ayyee qubee laatiinii hogguu barreessinu. Takka lama sadii afur shan ja'a. Hanii takka lama sadii afur shan ja'a. Seera qubee afaan Oromoo hin jenne. Seera qubee afaan Oromootti seera qubee barreeffama qubee afaan Oromootti hudhaa jiddu seena. Seera qubee Arabaatti qubee laatiinitti ammas dubbachiiftuun akka beete taatus hudhaan keessan seentu. Amma seera qubee laatiiniin jiru jira. Akka dogongortanii hudhaa fi maareetanii fi rabbashin. Hayyee hanii'aan. Laala dubbachiiftuun alamaa jira. Naan boodaan jirti. Maaliif? Aafiinaan tun fatateeni an hajennu taane. Fata nusuknaa hojii hojii an jennee dubbisneen. Hayyee laala hanii'aan jennee dubbisuudhaaf hamzaa cittuu tana kophaa asiin kaayamu. Asiin kaaya moo asiin kaaya natti hima. Hamzaa warri duraan baratan hamzaa cittuu akkaataa sadittiin kaayee sadeen keessaa naa himtan. Duubaan teessimoo aliif gubba teessimoo doonii hortee doonii irra teessi. Naa deebisaa. Qubee akka amma dura bal'inaan jalqaba laallee jirra. Hogguu kophaa teessu ka jenne. Hayyee hanii'aan jennee dubbisuudhaaf hamzaa cittuu tana tafatatee ni qabdu. Eessaan keenya? Eessaan keenya? Daqiiqaa afur qabna dafa. Daqiiqaa afur qabna. Maal gubbaa teessi? Maal gubbaa teessi? Waalaikum salaam Faatiin Ali. Aliif gubbaa teessi as gubbaa teessi immoo gubbaa teessi eega jenne as teessi lakkoofsaan lakkoofsa filattan. Takka lakkoofsi takka kophaadha. Warri lawoo lakkoofsa takka gootan kophaa jirti jechuudha. Lakkoofsa lama yoo gootan aliif gubbaa jirti jechuudha. Lakkoofsa sadi yoo gootan doonii hortee deemu jirti jechuudha. Lakkoofsa takka moo lakkoofsa takka irra teessimoo lakkoofsa lama irra teessimoo bikka lakkoofsa lamaatti teessimoo bikka lakkoofsa sadii teessi dafaanaa barreessaa lakkoofsa barreessaa isin bikkuma qubeen tun barreessi teessuun barbaada. Doonii gubbaa hayyee waay maal gubbaa hawwiin koo jannataa maaltu duraan jira wanni beekuu qabdan maddaatu yaa gubbaa jira maddaatu yaa sukunaa qabdu gubbaa jira hanii'an jenne maddaan haanfataa qabdi nuun kisraa qabdi yaan sukunaa qabdi maddaatu gubbaa jira. Warri takka jettan lakkoofsa takka kophaa teessi. Kophaa jirti. Laala hamzaa cittuun kophaa teessi. Dhugaadha. Kophaa teessi. Kophaa teessi oguu jennu aliif yoo wajjin jirtu waa yoo wajjin jirtu yaa wajjin jirtu jechuudha.
ammaas kophaa akkaataa lamatti ilaallee jira. Jalqaba oguu kophaa jennu tan kophaa dhuunfaarra teessu tammaas yaabbattee yaabbiirra jirtu jennee jalqaba gaafa kophaa ilaallu warra takka takkatti irraa dubbannee jira maashaallah. Warri lakkoofsa sadii godheef ilillii hara takbiir doonii hortee jirti je'eetii reefu dubbachuu jira. Dafa barreeffama kana amma duraas jalqaba dubbadheetiin jira. Hayyee dafaa. Warri Hamzaa cittuun kophaa jirti garuu doonii hortee deemuu jirti warri jettan. Warri lakkoofsa sadii jettan deebisaa sirrii harkattanii ilillii haraaf dafa ilillii akkana nan godhini ilillii kannaaf kaatu bari'u hayya maashaallah. Egaa as teessi Hamzaa cittuun as teessi. Hamzaa cittuun as teessi. Aliif maddaa as keessaa qabna. Sababni akkana gooneef Hamzaa cittuun mataansii maddiidha. Hamzaa cittuun mataansii maddii harakaa lamaati jechuun maddiin tun kisraa tana maddiin tun jaha ta'uu nu agarsiisti. Takka lama sadii afur shan jaha fixanne. Hayyee aliif dhaabaan tun Hamzaa cittuu duubaan jirti. Fatateeni duubaan jirti. Kana jechuun yoo adda baasne asitti yoo damurre akkana jechuudha. Addamurra yaan tun qubeen yaa tuqaa lama qabdu duraan ni dhufti. Boca barreeffamaa parsantii 98 hordofaa jettee isinii dhaame. Ammallee warri haareenii darsii boruurraa inshaallah hojii eegaluu teenyu wanni niin xiyyeeffannaatti kannaa jee parsantii faayidaa isii parsantiin isinii maa deema. Kanaafuu waan kana hojii faayidaan sii kitaaba quraanaa keessatti barreeffama keessatti parsantii hanqana faayidaa qabdii xiyyeeffannaa na hordofaa gujee xiyyeeffannaa hordofaa. San duratti amma gadhiiseetiin jira. Gabatee qubee aliifirraa ilaanqayaa qubee 28 buusadhaa darsii boruu ana sira yoon katabee isin boca sanirraa gabatee sanirraa laaltanii inshaallah akkasii hordofna. Peejii tanarratti footoo ol baaseetiin jira. Gabatee hurufaa aliifirraa ilaanqayaa qubee 28 qubee aliifii fi hamzaa fi laam aliifii maaliif keessaa akkaan hambisee boodaan darsii boruu irratti isin himu. Kanaafuu isiin tun an jennee dubbisnee jirra amma dura aliif isiin tun fataan tun tanaa wajjiin maal jenneen fataa fi tun walitti maal jenneen aa jenneen nuun tanarraa dhaamsinaa oguu akkana dhuftee aliif maddaa harakaa lamaa jenne yookaa'oo aliif fataa aliif maqsuuraa gubbaarraa qabdu. Aliif gabaabduu gubbaarraa qabdu. Takka lama sadii sagalee dubbachiiftuu lama qaban jenne tan biraa fatateenii tana guufinne maal jechuudha fataan gubbaarra jirtu nuun suknaa jechuudha akkana jechuudha. Aliif fataa nuun suknaa nun jennaan. An jennee dumne aliif fataa nun suknaa aanne jennee dubbisna. Akkanatti isinii galuu dhabuun mala inshaallah hogguu bakka sii geenye maddii keessatti ilaalla. Kanaafuu hogguu dubbisnu fataan gubbaarra jirtu naatana bakka buuti hanii aan jennaani
sababni reefuun tana asit dheerateef qubeen aliif kophaa fi boodatti ni dhufti jenne ammallee qubeen yaa tan tuqaa lama qabdu haadhoon dura jidduu booda kophaa waan dhuftuuf alii fi wajji waliin maxxantee doonii taateef jechuudha. Kanaafuu hanii an jennee dubbisna. Egaa hamzaa cittuu xumurre seera hamzaa cittuu xumurre irra deebi'aa viidiyoo hamzaa cittuu irra deebi'aa laalaa hedduu isin fayyada. Warri isinii galilleen riviizhin godhuun barbaachisaadha. Hamzaa jechuun irraa dubbadheetiin jira. Hamzaa wanni jennuun irraa dubbadheetiin jira. Hamzaan kophaa yoo dhuftee alii fi wajji yoo dhuftee waawii wajji yoo dhuftee yaa wajji yoo dhuftee yoon fataa asirra godhe alifataa jennaan alifataa jennaan alifataa jennaan alifataa jennaan takka lama sadii afur afreenu dubbachiiftu gosa takkaa kannan yoo seera qubee isii dura jirtu laalle taa'umsa bocaati jijjiirti. Ammoo yoo seera qubee isii mataasii suknaa qabdu laalle dubbachiiftuu isii duraan argamtu gilgaalaan isiniimu jira. Egaa gilgaala waliigala waa'ee dhimma hamzaa cittuu afureen karaa qabnaa 8 irraa afurii bakka baasnee laallee bal'inaan. Kanaafuu yoo qubeen tun mataa isiirraa fataa qabaatte alii fataa jennaan hamzaa fataa jettee ni dubbiste dhugaadha. Garuu aliif isaan afreenu aliif alii fataa jennaan kanas kanallee alii fataa jennaan kanallee alii fataa jennaan woo hamzaa fataa hin dhageenyu waan akkanaa woo hamzaa fataa hin jiru. Akkana yoo namni dubbisu jiraate dogongora khataadha. Yookaan hamzaa waaw fataa yoo jennee dubbisne khataadha. Hamzaa fataa hin jennu aliif fataadha. Kophaa isiitti maqaan isii maqaan waan tanaa hamzaa jennaan. Hamzaa jechuun maatii aliifi. Hamzaa tana jechuun maatii aliifi faamilii yookaan warra aliif keessa jirti. Kanaafuu hamzaa fataa jettee ni dubbista. Garuu hogguu dubbisnu aliif fataa jennee dubbisna. Bakka bu'aa aliif jenneen fakkeenyaaf yoo yaadatan taate amma dura makaarija luruuf qubeen bakka itti uumamtu qubeen jaa kokkee gubbaatti uumamti jenne kokkee gubbaa haafi ghayn kokkee jidduu haafi ayn kokkee jalaa haafi jennee dubbisne aliif kokkee jalaa aliif achitti uumamti jenne maal bakka buusne hamzaa cittuu tana bakka buusne waan kana ta'eef aliif jechuu fi hamzaa jechuun tokko. Qabxiin tunis qabaddaa isin jalaan deemin. Waalaikum salaam warra maseentan yaada. Ammallee aliif maqsuuraa jee jalqaba osoo hamzaa cittuun seenin duratti aliif maqsuuraa jee borurraa ammaas dhaamsa isaan sadeeniiti eegalla. Madda waan jedhu harakaa lamarraa guu eegaluu tanneeniin eegalla. Kanaafuu aliif asitti aliifi waaw tunilleen boca waaw qabdi malee sagaleen isiin kennitu aliifi yaan tunis boca yaa qabdi malee sagaleen isiin kennitu aliifi a jennaan waan kanatti oguu dubbisnu alifataa cuftinu gosta akka kan biraa
kan biraa yoo kisraa taate hamzaa qittuun as jalaan dhufti akkana barreessina maal ta'uu agarsiisti kisraa akkanattis ni teessi kisraan akkanattis ni teessi akkana jechuutu ni teessi. Egaa sagalee dubbachiiftuu alif kisraa'ii jennee dubbisna. Ayyee dummaa yoo taates dummaa jennee u'uu jennee dubbisna. U'uu tawallolaa ta'iyyansaati miti. Sagalee harakaa dandeessi baasa. Garuu yoo sukunaan isii gubbaa jiraatte yoo sukunaan hamzaa qittuu tana gubbaa jiraatte sagalee dubbachiiftuu fataa kisraa dummaa isii duraan jirtu mogolee dhoyti. Haala sagaleen dubbachiiftuu takka sakandii takka dubbisna jenne yoo qubeen isiin duraan jiraattu fataa kisraa dummaa sadeen keessaa tafeeti jiraatte hamzaan afreentu sukunaa qabaatte sagalee isii duraan walqixa murteeti waan obortuu jennaani maayikiroo sakandii 50 dubbisna jenne laallee dabarree jira. Hakanaalaa hamzaa qittuun duranni dhufti jidduunni dhufti boodanni dhufti kophattis ni dhufti. Yeroo hamzaan qittuun kitaaba keessatti hogguu jechoota jecha gama jalqabaan dhufte isiin maatii aliifi laallee jirra akka hamzaa qittuu fataa qabaattee boodaayyoo kun jiraatte jalqabarra jirti maal taati jenne aliifi jijjiiraa turre. Kana jechuufi aliif kana jechuun tokko kunii fi kun walitti maddaa harakaa lamaattaa yookaan immoo aliif dhaabaataa aliif gabaabaataa. Kanaafuu jalqabarra hogguu dhuftee hamzaa qittuun jalqabarra yoo dhuftee isiin mataasii aliif takka jijjiirra. Barreeffama majiitii fi barreeffama usmaanii kan jiru keessa laallee jira. Wabillaahi toofiq waa'ee hamzaa qittuu arra goolabnee jira. Waan isiniin galin waan nama dubbadhe keessaa waan isiniin galin yoo qabaattan dukaanas kimi gaafachuu ni dandeessan. Dhibbarraa humaan isinii deebisa. Waan arra dubbadhe keessaa kan biraa daqiiqaa meeqa qabnaa? Daqiiqaa 20 qabna. Daqiiqaa 20 irratti waa'ee akkaataa wanta itti ijaarruutiin isinitti dubbadhaa. Akkaataa garee itti ijaarruun dubbadha. Yooni ani san dubbadhu qalbiidhaan na hordoftan. Yoo qalbii na hordofuu baattan ani koostariin isin ja'a. Booda Usmaa'il fuula nugguuren ja'inaa. Ayyee. Egaa guutuu ta'ee bar gattaa illee naan hin jettanii bar way ani ilmaanuma akkamiin qaba. Ilmaan akkanaa kana bikkaa ilmaan akkanaa dhalurra silaa waan gaaraa fi dhedheerran jiru namaan jaan baru mataan namaan jaan. Way carraa keessan. Ayyee. Maashaallah. Mee warri isin dabaree sheer godhadhaa irra deebi'aa laala. Waniin hin jechuuf bahee mee warri duraan dhiirarraa dhiirtii jalqabarraa darsii tana hordofaa turte lakkoofsa takka dafa. Dhiirtii jalqabarraa takkaa'oo darsii tana xiqqollee isaan dabru hordofaa turtan lakkoofsa takka dhiirtii. Dubartiin jalqabarraa hordofaa turtan lakkoofsa lama dafa. Garee jaarraa amma. Isaan Farhaan maashaallah edasiin dhabee Farhaan kiyya. Siyaa deebar yaa tokkicha ayyee. Faatumaa giddii lakkoofsa lama katabe kaatiis. Dubartiidhaami.
Dafi dafi. Dafa 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 dafa. Hasan Ali ati dubartiidha? Dhiira Hasan Ali dhiira. Anaa tasniim ati dubartiidha? Dubartii. Ummu Anaan ati dubartiidha? Dhiira lakki. Abu Muwaaz maashaallah. Egaa namni duraan callee osoo koomentii ara dirqama. Namni duraan callee jettanii darsii hordofaa turtan. Ha koomentiin barreessin ha darsii hordofaa jalqabarraa ilaan qammaa jettanis barreessaadha. Dubartiin lama lama dhiirti takka takka. Ayyee maashaallah. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nama bakka tiyya ni bu'a ji'ee yaadu amma harkadhe alhamdulillah. Maaliif ni beektanii? Jalqabarraa baatii sadeen darsiin an kannu hordofaa warri turan abin koo jannata darsii irraa viidiyoo shir godhuu ni ilaata. Egaa alhamdulillah namni hanqi kun yoon du'ellee darsii tana booda yoo harkachuu baatanillee tana duraa namaaf ni dabarsan jeeti yaada inshaallah. Dubra jalaa onni dubbadhuuf haadha tiyya tanan laffaatee jettee na dhalte. Kan rasuullinis faarsee eenyutti tola oola jennaan haadhatee ammallee eenyutti haadhatee ammallee haadhatee jeeti dachaa sadi caalchise. Kanaafuu dubartiin bakka qabdi. Habajamuu qabdi. Ati kophatti yoo na yaami jette si yaama. Kanaafuu Hasan Ali feenaatii fi jabaan rabbumaan ni heeruman. Aruuza jira yoom itti dhayne nuti wayitti dhayne akkas ta'uun ootu jechuu qaba. Tasniimuu kannine teesseet muqara'u jirtiimi feenaatii fi guyya tokko kannine feenaatii ni didanii bar feenaatii fi jabaan rabbumaa meerkuurii si kannine jennaan didanii ashaafarin jedhanii eega gaafa san dhabama qotan galan. Akkasii tanaafuu dura rasuullinis kabajaa kanneef dubartiidhaaf ammallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maqaa isaaniitiin suuraa takka buusee suuraan isaa jee tanaafuu kabajamuun qabdu jettaati. Nasrii Mustafaa siifin deebisu jira bar siifin deebisu jira. Gaaffii na gaafatte dubartii qofe dubartii wanni niin ana qofaami rasuullinis akkasii faarsee dursisee rabbiillee maqaa isaanii quraana keessa buuse. Kanaafuu waan biraa yoo waan gaafattu qabaatte gaafadhu. Sanii ala dubbiin akkasii ayyee amin egaa maashaallah. Dubartoota keessaa namni tokko garee bana ammaan tana wasaappiidhaan dafa osoo sirri jiru amma garee banaatii warri duraan hordofaa dhuftan dafa namni tokko garee banaatii lakkoofsaasi kannaa warra duraan barreessee admiina godha. Dhiirtinis dafa namni tokko garee wasaappii dafa amma bana ammaan fedha. Dhiirtinis dafa garee wasaappii amma banaatii lakkoofsa warra duraan darsii hordofaa ture kan lakkoofsa takka barreesse admiina irra godhaatii wal godhaatii namootni haareenni garee wasaappii tan amma akka seenan dafa. Akkasii gabricha rabbii na'am dhugaa keeti deebise kanatti boona gargaaraa. Warri jalqabarraa darsi wanta sagantaas gabbuusadhaa peejii tanarraa akkasumatti gabatee huruufaatis gabbuusadhaa. Maashaallah beekee bar dhiira ta'uu beekeetiin na gargaari jee bar.
warri duriin hordofin darsii borurraa eegallaan jee jalqabarraa aliifirraa eegalla. Warri duraan hin jalqabiniifin gareen waasaappii tunis akka uumamtu warra duraan hin jirre warra haaree darsii borurraa eegalluufiin waasaappiin kunis akka gargaarsa. Ogguun anasi qaraayisee dabalata gargaarsa waasaappii irratti ni taati jeetiin baasa. Sagantaa tana banuu deema. Kanaafuu namni waasaappii amma bantan dafaa. Laayiviin asirra deema yeroo hunda sagantaa teessanii. Garuu waan isiniin galinii fi barnoota dabalataa waasaappii irratti argatan. Dubartiinis garee dubartii irratti dabalata argatan. Dhiirtiinis garee dhiiraa irratti dabalata argatan waasaappii irratti. Eenyu? Maaliif? Nas bokkee gurbaan kiyya daldara. Abbaa shuurootiin ta'afarra. Maali? Wata tattame, wata bire tattame garan tan. Khas kana me shirna ja tatta. Wata bire tatta ilman daddara dilan qabar isin qofa miyar. Hasanali lakkoofsa hasanali ol darbe jarri dhiiraa seenaa waasaappii kana. Wata tatta qaba. Oka. Omme ta'e boo Iliyaas biyya sodaate. An barbaade wayit wanti itti beekan. Waan fedhete. Inni dingiriidha. Ahmadiin. Tai. Boko tai. Oh tata gao. Asini tai gao mula. Turti songa ko sugoke. Songa ye. Abo sikha. Murtesa mal monucing. Woi lukoka. Wanti itti beekan barbaade mutti jira. So. Oh, warra siyaasati. Tasniim mee dubartii namni bane Abdurrahman Tufaayyee naqa lakkoofsa keessan kan nadhaatii waasaappii irratti garee tan amma naqa. Warri duraan darsii hordofaa turtan admiina isin cuftinu admiina ta'uu qabdan garee waasaappii tan irratti. Dubartiinis dhiirtiinis. Warri kaan seenaa darsiin borurraa eegalti. Darsiin inshaallah borurraa eegalti. Sagantaa baatee irratti sagantaan isinii baasee irratti borurraa eegalti. Na jala taree looceen na ba'ee mataa nadhee na gaggabsee ulaa qolloofee ulaa alaan cufee foddaan seene yookaan ulaa keessaan daqqaree foddaan beekute hin dhaqqabu. Walii gallaa akkasii yaada biraa namni qabdan lakkoofsa keessan amma asirra barreessaa darsii baruu irratti hojiin isinii kannuu jira garee san irratti maal bakka wanti qaanfatee kutee kun kan ijaabbatu sanii bar maamila keessan kan ijaabbatu sanii bar kan dhokatu ijaayisa irraan duraa dhokate. Egaa akkatti waasaappii ol neexan isinii beeka kanarra. Akkatti waasaappii ol neexan isinii beeka. Ani hin beeku. Silkii tiyya biddee. Tiyyoo. Fudhadhu. Akkasii daddafaa daqiiqaa 8 qabna. Daqiiqaa 8 isin biraan ta'a. Sa'aan keenyaan utaalee karaa galaa. Egaa warri duraan qaraa turtan maddaa eegallaa saasa dirraa wayi maddii aliif maddaan nu tursiiste agartanii nama maqaa maddiitu achi keessaa dabbareen sa'a maqaa kiyyaas keessa na yaamaniitiin taane jettee walii du'aa nu godhu jirtiin sa'a. Egaa akkatti walii ergitan isinii beeka. Garee maqaa garee kabaastan. Dhiirtiinis dubartiinis hurufa feesbuukaa jaabaasa. Hurufa feesbuukaa maqaa biraatii miti. Hurufa feesbuukaa
jaa maqaa muggaasaa. Darsii huruufa feesbuukaa Usmaa'eel Ali Shoo jettanii yoo jettan isinirraa isiniin cafaqa. Tikim taayisan. Booksii yoo barbaadde jee barkaan sakaraanee gabbee beeytee namaa ijoollaan. Ana bareedinu. Ana bareedinu. Ani eenyuun seete. Okkuu namatti yoom takkaan irratti jiran. Booksii yoo barbaadde taayisaniin gaggabsaa. Kaati yoo beekte buusliin ciibsa jee. Afaan irraa cafee. Silaa giyyeen kasi godhu. Jechuu qaba beektee akka bashootti. Goyaa bashoo sani bara. Makkaan beekte yaa bashoo. Halkan akka leencaa guyyaa akka bashoo. Isaa jeeba. Raqama keessan asittiin erginaa jetti Firdoosaa Baalee. Lakkoofsa asirratti isiniif kannan dhiirtinis lakkoofsa asirratti isiniif kannan ad godhadhaa waasaappiidhaan itti barreessaa invite wanta garee keessatti isin taa godhanii dubartiinis lakkoofsa keessan asirratti hin barreessinaa amma dura dubbaddeetiin jira. Wal jenajjenaa himataal jeetiin dubbadee jira. Lakkoofsa keessan warri baastanii humaa kaan ammoo akkaataatti walneexan Firdoosaa Baalee waan isin jettu laalaa akkasumatti